አባ ምስኪኖታ ኩንሳፍ ማሉዱጋ እንደምን አላችሁ ወዳጆቼ። አገር ውስጥ የነበረው ሕክምና ጨርሼ ተጨማሪና ዘላቂ ሕክምና ለማድረግ ውጭ ሀገር እገኛለሁ። ዋን ኡመተ ምስኪን ኢትዮጵያ ፈያሳ ጎቱ ኢሳፋ ዴሚስ አሁን ወደ ሳርጀሪ ክፍል ሊገባ ነው። አማ ሳርጀሪ ገለ ከደና ከሰንና ያደዳ ጅለ ጅራ ሁንዱት ከሰኑ ከደና ያደዳ እንደምን አላችሁ ወዳጆቼ። አገር ውስጥ የነበረው ሕክምና ጨርሼ ተጨማሪና ዘላቂ ሕክምና ለማድረግ ውጭ ሀገር እገኛለሁ። ፈያን ቀበኛ ዋቂዮን እኒ ጉዳን አለነማ ወንድማፉ ፈያኪን አሸማ አከም ጅርቱ ከበጀምቶኒ ጃለተምቶኒ ኦርዶፍቶኒ ካዩ ዩቲዩብ ነገኝ ዋቂዮ ዶል ፈጀርተን ሲኒፋ ባየቱ ጀቻቲ መነከኛ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ጎቻ ከኖር ፈጅርተን ጉዳ ገለቶማ መነከኛ ቢስ ወሬን አራታታን ሰብስክራይብ ጎቹ ለመለቶ ኖቲፊኬሽን ይሰነጡ ቃየሮ ከሚዩ ቪዲዮ ነንገለክ ስምብረጋ ቪዲዮ ከነሙ ላይክ ጎቹ ደን ጀልቀባ እስኒን ጀዳኩ ማርማንዱ ለገሰንቲ ኤጋ ኦፕሌስ ኬኛ ጃለተማ ማስተር አብነት ከበዳቲ ማስተር አብነት ከበዳ ኮ ቤተን የሮ ሙራሳ ዱራ ዱኩሰቴ ሶሻል ሚዲያ ረተካ ዱኩሰቻ ጅሩስ ኢብሴት ቱሬ ዲቤሳ ከናፈሙን ብየ ኬሰት ያሊ ታሲሳ ቱሬ ጀቹዳ አመሞ ያሊ ብየ ኬሳ ፊጤ ገረ ብየ ሀላቲ ያለሙዳፍ አዴማ ጅራ አዴምስ ጅራ አችስ ጌጅራ ስለከናትፉ akkuma argaa jirta viidiyoo irratti manaasaa hiriyoota bakka uummanni isa jaalatu amma danda'amanni warri achitti argaman isa gaggeessaa jiru akkasitti walitti bu'aa jechuudha. Egaa maastara abinnet kana namni hin beekne hin jiru, nama gara laafessa, nama abbaa miskiinaa, nama tuffanne አሁን ወደ ሳርጀሪ ክፍል ሊገባ ነው። በሁሉ መልካም ነገር ከጎኔ የቆማችሁ ኢትዮጵያውያንና ታላቅ የደግነት ልብ ባለቤቶች ሁሉ ምስጋናዬ ከልብ ነው። በተለይም በክብርት ካንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ አስተባባሪነት ኤምኤንአርሲ ሮው ማቴሪያል ኤክስፖርት ኤንድ ኢምፖርት ፒኤልሲ ላደረጉልን ከፍተኛ ድጋፍ በእጅጉ እናመሰግናለን። ሁላችሁም ክብርት ካንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤን እንድታመሰግኑልኝ እጠይቃለሁ። ስማችሁ እዚህ ያልተጠቀሰ የጭንቅ ቀን ወዳጆቼ ሕክምናዬን እንደጨረስኩ በታላቅ ምስጋና ፕሮግራም እንደምንገናኝ እምነቴ ሙሉ ነው። ደጉ የአገሬ ሕዝብ አሁንም በጸሎታችሁ አትርሱኝ። አመሰግናለሁ። ፎሊሳኒ ሶን ጡፈቴን ኢቤሳኒ ነት ደርባ ጀዴ ሶን ትኒን ጀዴን isaa wajjin bakka san isaan kaasee mana qabaanne mana akkaraayee fi mana qabaatan mana sana qulqulleessee fi uffata irraa jijjiiree nyaachisee baasee asbeesaa biraa bitee fi jechuudha. Gara mana isaan galcha jechuudha. Warra argitanii jirtu gizee gaamoo goffaattis lafti sigigaatee akkasittiin uummanni sun hundi dhumu reeffa isaanii baatee bakka awwaalchaa geechee erga awwaalamanii boodas immoo bakka wanta baay'ee godhe jechuudha. Uummata Booranaa argitanii jirtu gizee ongiin uummata Booranaa sana dha'ee miilan lafa sana hundaa jechuudha. Kadhaqanii konkolaataadhaan miidhaan fiisisee bakka saba saniif yeroo sanatti duursee kan qaqqabe maastara abinnet kana jechuudha. Wanni tokko nama tuffachuun mul'achuuf namni tokko amma hin argitu sooshaal miidiyaa waanuma xiqqoo namatti kennaniif zinnaa barbaadu maqaa barbaadu evolution kana godhe akka jedhaniif nama fuulduratti mul'achuuf malee akka maastara abinnet kana gadi of qabanii of kennanii hojii gaarummaa hojii rabbi jaalatu kana nama gargaaru kana irratti inja injiru jechuudha. miila isaanii dhiqee namni macarrashaa gadi fuqamummaan ilma namaa miila namaa dhiquudha. Miila namaa dhiquu jechuun baay'ee gadi fuqamummaa jechuudha. Tiitinnaasa jedhamu isa macarrashaa jechuudha. Kanaaf inni nama akkanaati. Ammas immoo waaqayyoon akka isa maaruuf biyya deebisanitti duursee doktoroota duursee fayyaasaa akka deebisee fi gara biyyaatti galchee uummata miskiina kana laalee waaqayyo gooftan keenya gara biyya isaatti nagaadha isa deebisuu kadhannaa danna yaadadha. Yeroo baay'ee kadhannaa uummata Itoophiyaa isa wajjin ta'e akka isaa maaruudha. Akkuma argitan maastara abinnet kun haadha manaas hin qabaa, ijoollee 3 qabaa, gannaa umurii dargaggummaa irra jira, waa baay'ee hojjechuu danda'a biyya keenya Itoophiyaadhaa fi kanaaf fayyaan immoo hunda caala waan ta'eef dhibeessaa cinqiis ta'uu danda'a dhugaa dubbachuu fi namni kan cannaqaman nama akka hojii kanarra hoggaa hojjettan baay'ee kabbaadidha. Unkaan isa hojjetu dhiisitoo ani mataa kiyyaan hoggaan laalu
ilaalin xumuru jechuudha. Na cannaqa nama akkasittiin bo'u nama akkasittiin dhukkubsatee madaasaa waa baay'een jira kaa'e. Kun jira waan ta'eef Waaqayyoo uumaan keenya Yesuus Kiristoos akka isaa maaruudha kadhannaadhaan kan yaadannu hojii isaatti immoo nagaadhaan deebi'ee uummata isaa akkuma duraa sanitti akka tajaajilu egaa abdii qabna Waaqayyo irraa. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebees dhattee gaafattee jirti. Namni immoo nama gaafatee nama jajjabeesse gaariidha dhugaa hojii isaati kana hundaa kan godheef jechuudha. Hojiin hojjetedhaarraa Aadde Adaanech Abeebees dhattee kan gaafattu kan taasise warri isa jaalatan hundumtuu gaggeessaa godhaniif jiru. Akkasumatti immoo gaggeessaa godhaniif fayyaa guutuudhaan gara biyya isaatti akka deebi'u anis akka nama tokkootti akka lammummaa Itoophiyaa tokkootti nan hawwaaf jechuudha. Akkasii akka kaayyoo Itoophiyaatti isinis yaada qabdan komeetti jalatti barreessaa fi baay'ee.